mana tokkotti hin galle deemuuf heddamoo maaliif nu shawwaddaa maaliif nu sobde kattanii kan immoo dhugumaan galuu deemaa dhugaa dubbachuu fi dhugumaan galuu deemaa akka kijibaatii miti wantoota hedduutu nama mijatiin malee silaa dhaataan galee jechuudha waan nama mijatii waan hedduu waan jiruuf nyaallee osoo hin taane karaa masrii sanii yaadu jira inshaallah yoo rabbiin naaf laaffise jechuudha. Akkasii koomentii hedduu sun waan argaa bareedduu sun waan argaa jechuudha. Namoonni hedduun dhiira hajinayya biyyaa wajjin maal viidiyoo dareedanii warri jettanis isin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota kaamilaatu akkam nagaa fayyaa keessan jirtanii nagaa kooti alhamdulillah. Ammas baga nagaa naaf taatanii ammas bakka jirtanitti nageenyi rabbi guddaa si waliin hajiraatu isiniif haa baay'atu jecha. Egaan akkuma beekamu dhiyeenya kana viidiyoolee isinirraa laafisne jirra isinirraa bannee jirra amma mootu alhamdulillah rabbil alamin walitti deebinee jirra. Yeroo hedduu gijja takka viidiyoo waraabuun nama jibbisiisa namoonni yeroo hedduu viidiyoo yookaan ammoo yuutuubii hojjetan irra turtan ni beekan jeetiin amana laannoo gijja takka gosuma hojjettu viidiyoo makanaa hundi waraabuun si jibbisiisa saniif viidiyoo irraa saniif isinirraa bajee viidiyoo turaafaa sidee gaddeessaa ture viidiyoo yeroo waraabee ture isinii lakkisa saniif inshaallah arra ammuutiyyuu wantoonni hedduun gaafii isinii ta'e waan jiruuf waan san ifa isinii godha ideetiin dhufe maaliif jennaan galuuttiin jira galuu hin deema jeetiin viidiyoo tokko isiniif waraabee ture viidiyoo sirriitti illee waraabne laannoo isee sanitti biisiidha. Waan meeshaa olii gadi waan guurutti jiru jecha natti hin tolle viidiyoo akka gaariitti ifa isiniif godhee isiniif waraabee isiniif gallakkisuun waan naaf hin toleenii fi viidiyoo san haala sanitti akka gaafii isinitti taate viidiyoon sanis waraabee jechuudha. Nama hulaalaa dadhuu jira saniifis banuuf jiddumaa viidiyoo sinirraa dhaabe jechuudha. Akkasii hordoftoota kee qaqqaalii galuuf deemtamoo akka abdataa akkam gootee maaliif galuuf deemtaa namoonni hedduun gaafii isinitti ta'eeti jira jechuudha. Wanni kuni galuuf deema jennaan viidiyoo biraa immoo jiddumaa viidiyoo wayii kan ibsan dura marree lafa jiru qalmatti isiniif gadhiise jechuudha. Viidiyoo sana isinii gadhiise sana irratti jechuudha. Isin nama shawwataa ooltanii galuuf hin deemtamoo maalidha? Namni kun ammoo koomentii jalatti abdataadha waliin galuu deemanii aroosa godhatanii mana tokkotti abdataadhaan galuu fi saree fi shaagurti jettanii naannoo wanni isin akkas jettaniif illee isinirraa dhugaadha. Waan malka dhugaa guure fi meeshaa jechuudha wanni isin akkas jettaniif illee waan sobaa taatee meeshaa nan godhisan silaa namni akkas jedhu jiru garuu waan meeshaa akka dhugaa guure jechisaniif akkas jettanii isinirraa illee dhugaadha isinirraa laalanii rakkoon qabu abdataadhaan garuu walitti hin gallee nuti mana tokkotti hin gallee. Malaanno waa hedduutu jira jechuudha wanni dura godhamu qabu wanni hundi tartiiba itti deemamaa waan ta'eef mana tokkotti hin galle jechuudha. Jarjaruun akka hiyyattaan bareedaa miti jedhee waan amanuuf walitti mana tokkotti hin galle deemuuf heddamoo maaliif nu shawwaddaa maaliif nu sobde kattanii kan immoo dhugumaan galuu deemaa dhugaa dubbachuu fi dhugumaan galuu deemaa akka kijibaatii miti wantoota hedduutu nama mijatiin malee silaa dhaataan galee jechuudha waan nama mijatii waan hedduu waan jiruuf akkanumatti ol ka'eetuma fiigeen galuu jarjaree je'eetiin taa'utti jira malee silaa dhaataan galee jechuudha ammaa miti kan galuu. Laannoo namni kun karoora mataa isaatii fi waan ulaagaa kaatee wayii qaba saniif waan saniitu nama mijatiniif malee silaa dhaataan galee sababni galuu deemuuf illee gara itti ispoonsara namni narraa ta'uuf isaaniif mijatutti siquudhaaf jechuudha. Namni ispoonsara biyya tanarraa biyya Yaman irraa hedduu namni ispoonsara nasirraa ta'uu qabaattillee ispoonsara sirraa ta'e namni bira si fudhachuu hin danda'u laannoo maali biyya tanarraa xiqqashu biyyattis biyya harbeeti ammallee asirraa hedduu nama fudhachuun hedduu ulfaata sababuma harbii tanaaf namni akkasirraa fudhachuuf namaaf hin mijanne godhanii jechuudha. Saniif inshaallah keeriidha saniif biyya biraatis siqootee biyya tamtee deemtallee namni hedduun yeroo biyya galtee biyya tamitti jijjiirachuuf deemta namoonni hedduun naan jedhanii laakiin biyyatti deemu beekamaadha biyyatti namni ispoonsara itti namarraa ta'uuf wanni jettuu Keenyaadha takkeen Somaaliyaadha takkeen ammoo iyyuu Masrii ani ammoo Keenyaa deemuu hin fedhu dhugaa dubbachuu namni tokko tokkotu yaanii ka dhaqee argee wanni irraa jibbisiises hin jiru garuu ammoo waan fi viidiyoo waraabuuf ijoollee waraabuun xiqqishu ala keessa deddeemtee gisee waraabdu numa waraabda garuu ammoo xiqqishu rakkisaadha waan jedhaniifi ammallee ammootiyyo achuma achitti midrii wallahi achitti keenyallee osoo hin taane karaa masrii sanii yaadu jira inshaallah yoo rabbiin naaf laaffise jechuudha. Saniif ani jireenyaaf masrii filadhee takkiin ammoo jireenyaaf biyya tana filadhee osoo hin taane ani jireenyaaf biyyatti an filadhu eessa Turkiidha jireenyaaf biyya an filadhu Turkiidha yoo jireenyaaf taate garuu bakka ispoonsara irraa naa ta'uuf natta namaaf itti mijatutti siquu deema malee jireenyaaf biyya yoo bitam filatta kanaan jettan taate biyya hundarraayyuu Turkii filadha laannoo Turkiin deemuun illee dararaa hin qabu jechuudha. Qarshii Itoophiyaa kuma 200 kafaltee jechuudha salphumatti
karaa seera qabeessa yoo keessa ka jiraatan taate hedduu bareeddoodha waan jiraniif ijoolleen turkii jiranii turkii filadha deemsaaf jireenya faanii garuu dhaqee itti jiraadhee ergee osoo hin taane akkanumatti jechuudha. Yommuutu gara ispoonsarratti as deemnee biyya gara Kanaadaatti jechuudha. Kanaadaarraa namni ispoonsara naaf ta'u waan jiruufu yookaan ammoo yoo jiraate iyyuu naaf hin miidhatu jechuudha turkirraa. Saniifin gara Masriitti jechuudha galee. Kanumaaf kana jidduu ammootu iyyuu abdataa akkam guutee abdataan hokkam ta'u deemaa adda baatanii duraan shawwatu jirtanii warri jettaniif ammootu iyyuu abdataan illee wajjin deemna. Yookaan wajjin ka deemnu ta'a yookaan adda dura deemaa yookaan isaan adda dura deemaa yookaan ammoo yookaan addaafnee gargara gallus taate isinillee kanuma agartan ta'a abdataalillee hiree biyya lammaffaa yookaan ammoo carraa biyya lammaffaa eeggachuudhaaf jira malee innillee akkanumatti as taa'utti hin jiru. Saniif namni hundiyyuu carraa biyya lammaffaa ni fedha jechuudha. Kaniif immoo tuyyuu aruusa eega godhatan booda deemtamoo osoo aruusa hin godhanne booda deemta keessanii fi viidiyoo biraa aniif abdataan qabannee isiniif kan dhiyaannu ta'a. Achirratti ammuutuyyuu aruusa godhannee deemamoo osoo aruusa hin godhanne deemaa ka jedhu san ammuutuyyuu achumarratti viidiyoo sarara akka dhageettan ta'a amma isinitti hin himu jechuudha. Kaniifi ani yaada mataa kiyyaa yaada dhuunfaa kiyyaatiin isin biraaf gahu jira malee wanti miti jechuudha. Abdataallee yaada kiyyaa nama natti garuu malee nama dura dhaabbatu miti. Naannoo inni illee biyya tana keessatti jiraannee asuma keessatti umrii keenya siffin waan jedhamu sagantaa hin qabu waan ta'eef jechuudha. Saniif yaada kiyya irratti na dura hin dhaabbatu anis yaada isaati irratti dura hin dhaabbadhu ahammishi nuti walii galtee qabaannan biyyuma nu hundaafuyyuu jireenyaaf nuuf mijattu jiraachuudha yaada qabna malee wanti gufuu walitti taa'uuf yookaan ammootuyyuu hamilee walirratti cabsuuf miti jechuudha. Abdataallee nama akkasiiti miti mirgi nama hundaatu eeggamaadha jechuu fedheeti inshaallah. Yeroo gabaabduu keessatti ani abdataallee waliin viidiyoo qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Wantoota kanarraa adda ta'e immoo wanti isin baruuf haa ta'uu jiraate abdatarraa baruu ni dandeessanii jechuudha. Abdataan isiniif hima waan ta'eef isarraa dhaga'uu ni dandeessanii wantoota hedduu ka gaafii isinitti ta'e ka biraatillee yoo jiraate jechuudha. Saniif namoonni hedduun akkamitti akka goota waan naa jettaniiti gaafii na gaafachaa jirtaniif laannoo viidiyoo galuuf deema jedhee namni hedduun karaa jirtiitti na beetanii. Egas booda ammoo viidiyoo biraa gadhiisnanii nuti taphachuu jirtanii naan jettanii saniifin viidiyoo kana isiniif waraabee amma afaan asumaan jira. Garummootiyyu deemuudhaaf gara fuula duraa wanti yaadinaaf mijannaan akkuma dura isiniin jedhe silaa sana durattuu kaniif deemee jira. Garummoo waan wanni hedduu waan naaf mijatiniifi saniif agammaa as ture jechuudha. Kaan ammootiyyu akkuma isiniin jedhe tuuntaanii taa'u galittuun himanii akkuma jaansa waan biraa wanti waan baruu feetan. Suutatti viidiyoo jalatti koomenti jala nagaafachuu ni dandeessanii amma wantootuma isin koomenti jala barreessitantu viidiyoo kanarra akka isiniif hojjetu na taasise viidiyoolee dabre jalatti wanti isin barreessitanii jechuudha. Saniif dhiifama guddaan irraa ta'a. Meeshaa mootiyyuu ka gurree mana irraa jijjiirree ani mootiyyuu meeshaa dhugumaanii yoon fi ka deemu taate naaf mijatee wanni ani yaadi naaf mijatee gurguruudhaaf jechuudha. Waan qabu hundaa ni gurgura. Achi booda namootiyyuu walumaan kan jiru ta'a walumaa kan itti geenyu ta'a. Wallahi wanni ani yaade takka waa hedduutu jira wanni naaf hin guutamii jechuudha waan saniifi akkuma isin beektan namni gisee biyya gara maatiitti galuu deemu namni hedduu wanti eeggataa keessattuu karaa keenya sanitti hedduu namni ollaa kafiraa kamannaas itti dhufanii namni akka nama wannaa kanas dhufa jechuudha. Hedduu gara biyya namaa deemaniiti wanni jechuu keessatti illee karaa maatii kiyyaatiin illee jechuudha kan ilmaan abbeeraanii kiyyaa fi karuma maatii walumaa galattuu waan baratamaa waan hin ta'iniif namni hedduun kalaas akka waan biyyarraa bakka addunyaa sanarraa dhabamee deebi'ee tokkotti jechuudha wanni isaan eeganii isaanii fi isaan nama hedduu namni gammachiisu fedhu nama hedduu waan jiraniif jecha namoota gurguddaa ijoollee osoo hin taane saayibban kiyya osoo hin taane jechuudha. Saniif wantoota hedduu haala mijeessee galuuf deemuuf jechuudha. Saniif maaf ture malee waan biraatiif mitis laa naqaataan galee akkuma dura isiniin jedhe jechuudha. Inshaallah rabbiin irraa hawwatu. Galee jechuudha. Achi boodanii wanta jedha abdataallee maatiin wal barsiisuun dirqama waan ta'eef waliin barsiisaan inshaallah rabbi jedhee saniifuu wanni isin gaafi isinitti ta'ee isinitti wanna jechuu jiraate ifa isiniif ta'ee jira natti fakkaatee jireenya fi akkuma isiniin jedhe turkii filadhee turkiillee maaliif filattee wanni jechuun keessa hin oolu turkii yoo seera qabeessa hammishi jiraadhu malee biyya firiidamiiti jedhanii
firiidamii isin jedhu seera qabeessaan jiraannanii viidiyoo waraabuu barbaade viidiyoo waraabuu hin danda'a. Ijoolleen diraamaa jiraachin jiran isaanii hojii diraamaa dalaguu hin danda'a. Namoonni hedduun gama yuutuubii kana baay'ee hin fardeessu biyyoota biraarra akka jiran akkuma beektanii. Tara waan biraa appilikeeshinoota biraati malee karaa yuutuubii kana nama fardeessu wajjin hojjechuu barbaada. Laannoo maaliif namni yuutuubii nama qabu barbaade malee nama yuutuubii hin qabne hojii diraamaa dalaguun barbaadu. Maaliif nuti akkuma ammaasitti kanatti hojjedhee fi nama naa hojjetu sii gadi nama hojjedhee fi waliif hojjennu nuti hunduyyuu hojjennee waliif hojjennu malee nama hojii biraa qabu diraamaa dalagsiisuun barbaadu. Laannoo namni hunduyyuu bilaashitti hin dalagu jechuudha. Kana waayif dalaga malee jechuudha. Yoonii fi mootiyyuu nama saniifis fakkeenyaaf diraamaa tokko hojjennee anaafis diraamaa tokko hojjennee ani sirreessuu nan danda'a jechuudha. Diraamaa nan rakkisu waan ta'eef baay'ee nan rakkisu. Saniif editing illee gargaaruu hin danda'a. Waraabbiillee nama san gargaaruu hin danda'a. Script sirreessu illee haga tokko jechuudha. Haga tokko wanni hedduu natti ulfaata jedhee yaadu wantoonni natti ulfaatu sun jira. Editing irratti galgala irraa muruu qofa osoo hin taane yoonii fi fakkeenyaaf waan akka fiilima akka dalannu taate fiilima editing godhuun fakkeenyaaf waan kirooma irratti dalagan edit godhuun natti ni ulfaata dhugaadha. Garuu waan biraa ammotiyyuu namu akkuma dalagu kanatti namni karaa salphaan dalaguu fedhuu jiraatan hin dalagaa fi saniif hin turkii filadhe jechuudha. Warri turkii hedduu waan biraa osoo hin taane namoonni ijoolleen an beeku yuutuubii mamanni isaa irratti hojjetanii yuutuubii fardeessanii jechuudha. Warri afaan amaaraa hojjetus ni jiranii. Warri afaan oromoo hojjetus ni jiranii. Ani mootiyyuu afaan lamaaniin hojjechuu ni danda'a jechuudha. Yuutuubii ammallee afaan lamaaniin maan dalagaa ni gurgura malee yuutuubii afaan amaaraa. YouTube afaan amaaraa yoon fi banadhee yuutaatiif subscribe illee yoo guute ni gurgura. Afaan oromootillee nima gurguraa garuu afaan amaariffaa ammootiyyuu waa asirratti hojjedhu namoonni hedduun afaan amaaraa bitachuu waan fedhaniif ni gurguraa jechuudha. San gurgureetti sababa subscribe guutee montaazeshina godhee afaan amaaraa ni gurgura malee ittumaan jira jechuu fedheetti hin guddisu garuu chaanaala afaan amaariffaa dhiifee kanarraa taate hedduun guddisee yoon fi jedhees namoonni hedduun afaan amaaraa haasa'u namni baay'inaan hin jiru. Nama afaan oromoo kana mijataa waan ta'eef saniif gurguraa jechuudha. Yoon isaatiif subscribe hin guutame asumaanuu namni bitachuu barbaadanis itti dhufeetiin jira. Asumaanuu namni yuutuubii isaatiif subscribe hin guutee montaazeshina ta'ee bitachuu barbaadan na dubbisuu ni dandeessanii. Dursaa oorollee dubbisuu dursaa ooroo yuutuuba ni qaba. Kan gurguruutiin yuutuuba lama qabaa. Aniisaa jechuun ummaa isaati. Maqaa ummaa isaatiin qabaname aniisaatu gurguruu fedha. Saniifuu namoonni yuutuubii bitachuu barbaadanii sa'aatii fi subscribe gootuun isin rakkise. Namoonni hedduun iimeela banattanii sa'aatii osoo isin hin guutin sa'a 4,000 isaan guutanii osoo isin montaazeshina hin godhin takkiin ammoo akka maallaqa illee godhini waggaa isin jalaa ga'e sa'aatii isin qabdan isinirraa hir'isa. Sa'a isin jalaa fudhataa jechuudha. Yoo 4,000 taate 2,000 isinirraa fudhata jechuudha. Saniif namoonni yuutuubii isin guutanii montaazeshina godhuu dadhabdan ka haarayaa kanii fi bitamee kanii fi hojjetamee lafa jiru anamma yoo aqalli ishee baatii 2-3 sanii olii hin qabu jechuudha. Ka banamee sanii olitti ani baatii mata akkatti montaazeshina yoo godha waa waaqaan beekan jedheetuma baatii 2-3 dabaladhe hanqas takkatti hin godhaa jechuudha. Yoo akkam ture baatii 2 turaa jechuudha. Yoo akkam ture baatii 2-3 narraa tura. Waan chaanaala biraa qabuuf qarratti hojjedhu jechuudha. yuutuubuma gurguraa kanarratti xiyyeeffadhee jira. Zamana kana sanaaf yuutuuba kiyya akkana qabbaneesse inshaallah keeriidha. Namoonni bitachuu barbaadan afaan oromoo afaan amaariffaa na bira ni jira. Afaan oromoo dursaa bira ni jira. Afaan oromootis afaan amaariffaatis na bira ni jira. Afaan oromoo ammoo dursaa bira ni jira jechuudha. Afaan amaaraa ammootu ni qaba jechuudha. Namni afaan amaaraa barbaadan afaan oromoo garuu wantidha. Afaan amaaraa yoo isin jedhu lamaaninuu afaan oromoof afaan amaariffaanis irratti hojjechuu ni dandeessanii jechuudha. Hordoftoota gama lamaaninuu qabaachuu dandeessanii fakkeenyaaf nama karaa kanaan afaan oromootiif amaariffaan illee namni na hordofaa garuu viidiyoo afaan amaariffaa irratti hojjechaa numaan hojjedhe kana irratti illee afaan lamaaninuu hordoftoota ni qabachuu fedheetti viidiyoon malaalamti viidiyoon afaan amaaraatiin illee jechuudha. Laannoo namni afaan amaaraa dhaga'u namni keenyas afaan amaaraas ni dhaga'a namni biraa afaan oromoo dhageenye illee viidiyoo isin hordofuu ni danda'a. Gamalachittuyyuu isinis faayidaa isin argattanii beekamtii isin argattanii dandeettii afaan sirriitti saffisaan barachuutis ni argattanii afaanota biraatu silaa jiraatiin ni hojjedha jechuudha. Ani garuu beeku saniif yeroo hojjenne akkasii hordoftoota kiyya qaalii na daawwachuuf as argamu keessaniif hedduu galatoomaadha. Akkuma isiniin jedhee naaf abdata wal dhabnee gara deemaa hin jiru. Takkiin ammootu wantidha. Abdataan mana tokkotti illee gallee hin jirru. Bakka jirraa ganaadha. Isinitti himneetuma wanna jenna. Walitti deebina yoo deemnes ni deemna. Yoo deemnes lammootu iyyuu hawwaasa godhannee deemna immoo osoo hin godhanne deemna.
كجبر ليس بران كينيا كم سنين جدي أمو تجو نتي ولي قلت كينيا ما لقيت شو نتي ولي قلام بكفين اللي ديمون دندين جدو بيفيني ولي ناس ديمون دندنا ودرادو بس دندنا أهم شيء مالي وني قدان والأمانتي لا والأمانتين جرانا وني تكلي وني ركو كم نجرا جدي هي دونا كما تاك يا تجورا أبدا تاني لنا ما وانا كسي أدمتي أنا سجاد وجشورا لأنه أنا أبدا تاني لما أنا وام في اللي يجريني أقوم برانك مفرد دلقو فيه وانت تددا وانجروفو سنما أكمل وام برا ترتي شكي ولا رانق إنه أنت فكما تاكيتك الناس كسمة زيتي يا دل إنه مرة نقرر كان عندنا سني في إن شاء الله كفيديو ما هو أددن ونيجرني دلقات ما نقلت شو فيديو زي يقولوني مرة akkasii namoonni wanni hedduu wanni annis isiniif ibse kanaan alagaa fi biraa isinitti akka ta'e jiraate na dubbisuu ni dandeessanii yookaan ammoo iyyuu na barreessuu ni dandeessanii arga koomentii keessanii akkasii koomentii waddus maan arga bareeddus maan argaa jechuudha namoonni hedduun dhiira hajinayya biyyaa wajjin maal viidiyoo dareedanii warri jettanis isinii argu jira hojii wanni jedhama kun yuutuubii viidiyoo wanni jedhama kun viidiyoo hojjechuun kun hojiidha akkuma isinii biyya teessanirra hojiidha jettanii baatanii Araba wajjinis haa ta'u Faranjii wajjinis haa ta'u nama biyya biraa wajjinis haa ta'u hojiidha jettanii waliin hojjettan san nuti yuutuubii jechuun hojiidha maallaqa irraa argatta ittiin jiraatta jechuudha haqa rabbii isinitti himaanii akka appilikeeshinii biraa akka wanti osoo hin taane akka feesbuukaa yookaan tiiktookii yookaan immoo wanti osoo hin taane tiiktookii illee maallaqa namni hojiidha jeetum hojjetaa irraa inni ergatanii laakiin tiiktookii waan namni keesha fiitii baasee isinii kennu yuutuubii jechuun viidiyoo asin ilaaltaa viidiyoo chaanaal ifiin daragaa shirka maallaqa isii kabalachuu waashaa yuutuubii uumee jechuudha yookaan ammoo kalaqee sanii fi nuti hojii wanni jedhamaatun nama hunda wajjin hojjetta mush nama keenya miti nama biraa wajjin akkuma isin hojii kan hojjettanii kanii fi namni isin agarre gartanii kaameeraa duuba hojjettan nuti hojiidha jennee waan hojjennuu fi nama hunda wajjin hojjetta madraama nama hunda wajjin hojjenne araba wajjin illee hojjennee jirra nama hunda wajjin hojjenne jechuudha nama saba gara biraa jechuudha mana mush nama Itoophiyaa sun taane hunda wajjin hojjetta sanii fi isiniif deebisee jiranitti fakkaatee nama isin ajnabiyyaa isin hojjetan viidiyoo wajjin maa waraabtanii warra jettanii jechuudha kanaaf waan biraa osoo hin taane inshaallah khayriidha hanka viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu nagaan naaf jiraadha.